Suuraa tokkoon jireenyi ishee geeddarame. Suuraa kuma kaateef of mimiccirteefis waan jireenyi kee geeddaramuu sitti hin fakkaatin. Mana mootiitti dhalatteef jireenya moo'ichaa qabu kan jiraatu sitti hin fakkaatin. Karaa gubbaatti dhalatteefis gadadummaatti jireenyi kee kan dhumudha jettee hin yaadin. Jireenya namaa geeddaruu kan danda'u Waaqayyodha. Osoo guddachuuf dafqa xuruurfattuu osoo dhibaahummaa hin qabaatiin hojjettee yoo guddachuu dadhabde guyyaa keessaa guyyaa tokko Waaqayyo jireenya kee ni daawwata. Guyyaan itti Waaqayyo jireenya kee daawwatu sun guyyaa ati itti waan dhamaate dachaa hedduun sassaabbattudha. Guyyaa ati itti qilleensa qabbanaa habbuuqqachaa uffee itti jettudha. Waaqayyo yeroo jireenya namaa geeddaruu barbaadu waan hedduu gochuun isaa hin barbaachisu. Yoo Waaqayyo si jijjiiruuf jaallate galgala hiyyummaa keen raftee ganama soorummaaf milkaa'ummaatti dammaquu dandeessa. Waaqayyo yeroo Yoosefiin mootii gochuu barbaadetti obboloota isaa irratti kaasee akka isaan isa gurguran godhe. Waaqayyo kanumaan Yoosefiin gara biyya itti mootii ta'utti isa erge. Akka yaada isaaniitti isaan abjuu namittii kanaa waan jibbaniif akka isheen isaan irratti mootii hin taaneef ofirraa fageessuu isaanii ture. Akka yaada Waaqayyootti immoo gara iddoo itti ulfaachuu qabutti geggeessuu isaaniiti. Akka yaada Gooftaatti gara iddoo inni mootummaa argatutti erguu isaaniiti. Karaa sirriirra deemuu kee hin dhiisin malee jireenyi ati har'a jiraattu gad bu'aas ta'u daandii ati ittiin ol baatudha. Jireenyi kan geeddaramuu danda'u ifaajii ati goote qofaan sitti hin fakkaatin. Inumaayyuu namoonni hedduun dhamaanii yeroo itti gatii dhamaatii isaanii dhaban ni mul'ata. Inni kun eebba Waaqayyoo dhabuudha. Jireenyaaf dhamaatii ilmoo namaa kamiyyuu keessa eebbi Waaqaa hin jiru taanaan namni kan hojjetetti gammaduu hin danda'u. Suuraa tokkoon Waaqayyo ishee eebbise. Mucaa durbaa maqaan ishee Riitaa Gaavilo'aa jedhamtu tokkotu bara 2003 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyya Filiippiinsitti dhalattee hiree jireenyaa ta'ee maatii homaayyuu hin qabnee fi hiyyummaa hamaa keessaa jiraatan tokko irraa dhalatte. Abbaan ishee hojii maatii kanaa gahee hin jiraachifne tokko hojjeta. Hojiin abbaan ishee xuraa'aa magaalaa keessaa walitti qabuudha. Haadhi ishee hojii malee mana keessa obboloota intala kanaa 5 guddifti. Intala kana waliin nama 6 guddifti jechuudha. Galiin abbaa isaanii argatu maatii kana jiraachisuu waan hin dandeenyeef isaan keessaa Riitaa Gaavilo'aa karaa irratti namoota irraa qarshii kadhattee maatii ishee gargaaruuf murteessitee hojii kana keessa seente. Isa boodaa qophii feestivaala tokko irratti osoo karaa irra deemtee qarshii kadhattuu ogeessi kaameeraa tokko kan bareedina uumama ishee hin qabduun booji'ame tokko suuraa tokkitti ishee kaase. Isa booda suuraa sana miidiyaawwan hawaasaa irratti qoodee galgaluma tokkotti intala kana beeksisaaf moodeliingiif dhaabbattoonni gurguddoon ishee barbaaduu eegalan. Yeroo sana umuriin ishee ganna 13 qofaadha. Amma isheen reefuu waggaa 19ffaa ishee qabatti. Hojii beeksisaaf piroomooshinii garaagaraa irraa qarshii hedduu argachuun doolaara miiliyoonaan haasa'uu eegalteetti. Amma qabeenyi isheen qabdu doolaara Ameerikaa miiliyoona 2tti tilmaamama. Obbolaa ishee fi maatii ishee irra dabartee namoota hedduu karaa irraa kaaftee amma shamarree waggaa 19ti. Gaa'elaa hin dhaabbanne. Dargaggoota intala kana fuudhuu feetaniif bilbila ishee isiniif hankaa. Baacoodha isheen ammaa kun immoo kan baacoo hin beekne waan jiraniifidha. Mucaa karaa irra saantima 1-2 ija namaa keessa ilaaltee jiraattu maatii isheefis daabboo gogaa bittee galtuu Waaqayyo guyyaa tokko ulfina waliin walitti ishee fide. Namitti suuraa kaastu sana ganamaan kaasee hojii itti kenne Waaqayyo. Akkoon koo akkas jetti. Kolfa saree fi hojii Waaqayyoo hin beekani. Waaqayyo gaafa jireenya kee hojjetu atuu itti hin beektu. Waaqayyo si eebbisuuf nama haaraa si gochuuf sekondiin tokko baay'ee ga'aadha. Waaqayyo yoo si eebbisuu jaallatee ofiidhuma kee akka ofitti jijjiiramtuu si gochuu danda'a. Sagaleen Gooftaa akkas jedha. Yaada ani isiniif yaadanuma duwwaatu beekaa. Innis yaada nagaa fi yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessuu miti. Ermiyaas 29:11. Yaadni Waaqayyo siif qabu guddaadha. Haala jijjiirama guyyaa guyyaatti ilaaltee amanannaa Waaqayyo irratti qabdu hin jijjiirin. Maaliif beektaa? Waaqayyo haala waliin kan geeddaramu miti. Haalli uumama geeddaruu danda'u Waaqayyoon geeddaruu hin danda'u. Inni bara hundumaa isuma dhawooti.
yeroo hundumaa gara Waaqayyoo ilaaluu keessan hin dhiisinaa. Namni akkas godhee guyyaa keessaa guyyaa tokko waan jireenya isaa geeddaru waliin walitti ni dhufa. Hedduun keessan suuraa 1,000 kaataniif waan jireenyi keessan geeddaramu isinitti fakkaata. Amma hoo durboonni akkumatti suuraa kaan barbaachaaf jecha waggaatti si'a 2 birthday isaanii waan kabajan anatti fakkaachaa jira. Takka baby shower jedhu, takka immoo to be bride jedhu. Takka bride ta'uu, takka ring ceremony dha. Waliidhuma isaa wallaallee ijoo maaliif akkas walgoonaa hin gowwamin? Akkasiin jireenyi kee hin geeddaramu. Suuraa ka'uuf jettee kiraayii uffataatiin mana uffataa irra osoo joortuu bara kee hin fixin. Yoo Waaqayyoo eebba waliin walitti si baasuudhaa baatee sababa uffata qaqqaalii fi suuraawwan babbareedoof jireenyi geeddaramuu hin danda'u. Suuraa bareedaa sooressi ka'u irraa suuraa Waaqayyoo hiyyeessaaf kennutu caala. Riitaa Gaaviliyaa yoom suuraa ka'uuf manaa baate? Isheen gatii daabboo kadhachuuf manaa baateetti. Moodelistii kan isheen taate. Akkas egaa yoo Waaqayyoo surraa nama irra kaa'e, surraan Waaqayyoo uffata ammayyaa kamirra iyyuu ni caala. Dibata kamirra iyyuu ni caala. Osoo takka Morokoo baaz, takka immoo saawunaa baaz, takka steam baaz jettanii spa garaa irra deemtanii bara keessan hin fixinaa. Fannoo Kiristoos jala gugguufaa bara keessan dabarsaa. Gaafas eebba daangaa hin qabne waliin walitti baatu. Yeroos wanti barbaachisaan isin miliquu tokko illee hin jiru. Isinan jaalladhaa kan kana barreessee peejii Feesbuukii Bayyaan Nannee jedhamudha. Waaqayyo isaa haa eebbisu. Raayota singeenye gatiidhaan nuuf meerraa. Dhiiga nuuf lolee atsamiin daagannaa. Waan Yesuus nuuf ta'e barumaan yaadannaa. Sitnaaf Waaqa, sinnaaf Waaqa, sinnaaf Waaqa, sinnaaf Waaqa, Yesuus, sinnaaf Waaqa, sinnaaf Waaqa, sinnaaf Waaqa, sinnaaf Waaqa, sinnaaf Waaqa, Yesuus, sinnaaf Waaqa, sinnaaf Waaqa. Waaqa biraa hin qabu. Isa du'a beeke haalleluuyaa. Sinnaaf Waaqa. Salphachuu isaatiin ulfinaatti saamneerra. Raayota singeenye gatiidhaan nuuf meerra. Dhiiga nuuf lolee atsamiin daagannaa. Waan Yesuus nuuf ta'e, waan Yesuus nuuf ta'e barumaan yaadannaa. Salphachuu isaatiin, salphachuu isaatiin dhaabneerra. Raayota singeenye gatiidhaan nuuf meerra. Dhiiga nuuf lolee atsamiin daagannaa. Waan Yesuus nuuf ta'e, waan Yesuus nuuf ta'e barumaan yaadannaa. Hallelujah. Jaalalli kee hundaan oliite. Lubbuu keenyu
ammanaaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu Yesus koo eenyuun si mala jaalalli kee hundaan oli haleluuyaa lubbu keeyyuu ammanaaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu Yesus koo eenyuun si mala jaalalli kee hundaan oliiti jaalalli kee hundaan oli haleluuyaa lubbu keeyyuu ammanaaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu haleluuyaa Yesus koo eenyuun si mala haleluuyaa haleluuyaa Yesus gooftaa koo hundee seenaa koo sinan bareede dagateera koo simbe ulfata bako